Akkam hordoftoota chaanala Kaaliidhaaf hadha barumsa ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Barumsa hadhaatiin akkamitti TikTok viewdhaan nuuf kaffalu akkamitti akka banamnu isinitti agarsiisa. Step by stepidhaan osoo VPN hin ibsatiin akkasuma osoo sim kaardii keessaa hin baasin akkamitti akka banattan isinitti agarsiisa. Akkasuma viidiyoo nafaana turaa kallattimaan gara barumsaa. Sana dura warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuun eegala. Akkasuma viidiyoolee like gochuun eegala. Jalqaba aappii TikTok keessa seentu. Erga sanii piroofaayilii isii jettu gadi kana kilik gootu. Erga keessa seentanii booda jala irratti kun Itoophiyaa akka jedhu kan argattanii jala irratti isii kilik gootanii Itoophiyaa irraa gara biyya Faransiitti jijjiirattan. Yookaan Yuunaayitid Isteetii, Yuunaayitid Kingdamii, Jaappaan, Kooriyaa kan irra jijjiirattan malee yoo Itoophiyaa irratti godhattan isiniif hin dalagu. Saniif jecha an Faransii irra jijjiiradhee jira. Erga sanii continue with Google gootu. Amma jalatti Faransii jijjiiramee jira. Kun Faransii jijjiiramee jira. Erga sanii erga right gootanii booda continue with Google isii jettu kilik gootu. Erga san iimeelii keessan keessa tokko filattu. Erga sanii bara dhalootaa keessan barreeffattan. Bari dhalootaa keessan waggaa 18 ol ta'uu qaba. Seera isaati 18 ol ta'uu qaba. Erga sanii next gootu. Username akkanumatti haa ta'u maa jijjiiramu jedha. Ana Kaalid jedhee Kaalid aappii godhadhee jira. Isinillee kan barbaadan jijjiirachuu dandeettan username isaa. ከአንድ ሺህ እና ከ10 ሺህ በታች ሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ጀማሪ ብላችሁ በመጻፍ ብቻ በየቀኑ አንድ ሺህ ፎሎወርስ ቁጥራችሁ ለመጨመር Amma xumurree jira. Mee keessa seennee haa ilaallu check haa goonu. TikTok Studio click gootu. Kun akkuma agartan kun dhufee jira. Creator Marketplace fi Creator Reward Program jari lachuu dhufanii jiran. Mee Creator Reward kana keessa seennee haa ilaallu. Ka viewdhaan nuuf kaffalu. View kuma tokkoon doolaara tokko haga lamaa kan nuuf kaffalu. Creator kun maal jedha? Collect reward for your 1 minute video. Viidiyoo daqiiqaa tokko dalaguudhaan doolaara akkasitti argachuu ni dandeettanii jedha. Akkasuma maal jedha? To join you must jedha kun. As keessa kifiyyaa kana eegalchiisuuf kanneen sadan ulaagaa sadiin kanneen guutachuu qabdu. Ulaagaa sadiin keessaa kan tokkoffaan waggaan keessan 18 ol ta'uu qaba. Kan lammaffaan ammoo fooloowarsii 10,000 qabaachuu qabdu. Kan sadaffaa ammoo viiwii ji'a tokko keessatti viiwii 100,000 argachuu qabdu. Erga ulaagaa kana guuttanii booda achi booda kifiyyaa jalqabsiisuu ni dandeettanii jedha kun. Akkuma agartan kun. Dabalataan akkamitti akka teempileen hojjennu akkasuma ogummaa tokko malee akkamitti akka maallaqa argachuu dandeenyu akkasuma loogoo akkana fakkaatan babbareedoo akkamitti akka kireet goonu akkasuma subscribe batanii viidiyoo YouTube irratti akkamitti aad jennu yookaan kireet goonu barsiisan jira. Viidiyoo mara piroofaayilii YouTube keessa seentanii achi baratuu ni dandeettan. Barumsi hadhaa kana fakkaata. Akka isiniif gali homaa shakkii hin qabu. Garuu yoo yaadaa fi gaafii qabaattan koomentii jalatti na beeksisaa. Akkasuma chaanala kan subscribe gochuun maatii keenya dabalamuu ni dandeettanii. Haga barumsa biraatti walitti deebinutti hayyee nagaan nuuf tura.